namaa akkamitti akka halkan bulaa jirutu na ajaa'ibe wallaahi billahi jechuudha. Asiin kana sitti qorra isa feestaalli sirra jiru mootu hurka adda addaatu sitti hurka. Hurki kuni bashitaa yookaan dhibee amma ijoollee keenya bifa akka cittootiin fixaa jiru san fidaa jechuudha. Argite qilleensa argatu qaamni keessi inni asiin mootu halkanii guyyaa qorri dhuga. Dhibee meeqa saaxila. Feestaalin tunu gatii qabdachitti. Feestaalin nu amma argaa jirru kun mallaqaan bitta baangaalirra. Mootummaa sitti kennu jiru. Zibaalaadhaan gadiin darbuudhaaf yeroo fidan mallaqa kee kafaltee bitatta. Feestaalin tunu gatii taatee jechuudha. Kun immoo lubbuu ilma namaatii jechuudha. Wallaahi ani onnee kiyyarraa hin gadde. Maal hin gadde? Ilmi namaa gaafa jiruudhaan akkas dararama. Bar namni wal jala wayyoo san oo dalageetiin hin dararame. Hojii isaatu dararsiisa. Inni kun garuu hiree ofii funaannachuuf, riskii ofii funaannachuuf deemee carraan kun gaafa isa mudatu gaafa ilmi namaa callisee ilaalu na gaddisiise jira. Namni gaafa siyaasatiif deemee rasaasa dhugaa jira. Warri biyyaatillee baha hiriira yaa'aki. Qeerroon biyyaa maqaadhaaf qeerroo jirtuu hin jirra haadhiif. Gadi ba'atini kun siyaasa waliin qabatu. Dhimma lubbuun obboleessa achi keessaa qabda. Afarra gadi bahii sagalee ta'iif haa hiikkaman haa ba'an jedhi. Keeturra humna qaba sagaleen diyaasbooraa siyaasa wal qabata. Sagalee kana waan ta'eef hundi keetu kan rabbii sodaatu kan amantaa kamuu qabu yoo rabbii uume waaqas uume sodaatte hin callisin. Obboleessaaf obboleettii kan keetii haadhaaf abbaa kan keetii manguddoo umurii waggaa 80 olii achi keessatti dhumaa jiru jechuudha. Ana amma fakkeenya haati manaa kan koo achi keessatti waan baay'ee isaanaan geesse. Guyyaa guyyaatti namni tokko dhukkubsata taanaan achi keessa dhukkubni biraa nama biraatti darba jedhamanii mana yaalaa fuudhamanii dhaqamanii achi namni ol deebi'u hin jiru. Mana hidhaa sana keessaa ba'anii mana yaalaa gaafa deeman namni achi deebi'u fayyaan hin jiru. Namni sun eessa jireetti ammoo yoo gaafatte jedhe inni gaafate sunis wajjin dhaqa iddeen dhaquun geeffamu biyyattiin galfamu du'aan isaa jiraan isaa hin beekamu jechuudha. Guyyaa guyyaatti namoota hedduu akka kanatti dhumaa jiru. Kan hiree argatanii xiqqoosi kaameeraadhaan kaafamanii ofittiitu asitti mul'ataa jiru malee. Dhiibbaa irratti. Kun miskiina shira beetan jechuudha. Jeneraalatti hin dhagahin. Guddoo asgorii. Beekunu kaayyoon kenna tokko. Alaa kulli haalittu aslisha yoo rabbi irraa taate. Yaa hin dubbattu miskiinaadhaan jettee rabbii jedhati. Ati yooti faxaraara wallaahi jeneraaltichi jabaate. Hayyee. Miskiina. Jeneraalummaa eenyu si kenne jeneraala rabbii jedhiti. No jeneraaluma dhugaa ture bara mallasiin ganna biyya baay'ee malee. Yoo taarikii maambabti chilaale yoo taarikii kiyya dubbisi dhaqi. Wallahi dubbisa dirqama mima. Baru barbaadan deem googilii keessa laalli kitaaba tokko dubbifadhu torbee booda nutti deebise naasa. Yaa maaliif siin jedhee beektaa Jarman illee Oromootu bilisa baase beekaa tokko qabnaa iyyuu achi. Ana kaasu barka Jarman bilisa baase. Ena maal godhaa jirti? Qoy! Miseenyaa nama dalagaa Usha. Wayita amri. Reedisha akkamuu fe'ate nagaa qabda. Deebiin bilaa. Illa nagaa qabna galata. Suuraa guutuu nama Mee keessaan si dubbisaa qoy alaa kulli haali. Jarman amma qabbaadhaame. Doktorticha narra deemuu barbaadu kana. Hin qabna. Doktor Teja godhin qabna anatu qaba. Dinaara birri biyya keessanii san dhibba takka taatu ergitee guyyaa kamisaa wayii afaan ofirraa na qabde malee sin dhiisu abadan rabbi nan dhiisu yoo sin dhiisu. Waa biyya arabaa jira ati kaayoodhaaf kaayoo kennaaf dubbataan jirtu lakka laraasii xiqqamaa xiqqabsittil nu mittaawara. Kaayoon xiqqimi malee socho'uu eessa jira? Iqiblaa ikoonu amma ina Finfinneen ina Oromiyaan humna bu'aa addaa Itoophiyaa irraa argachuu qabdi. Hiini jedhu maal jechuudha? Bu'aa addaa xiqqimuu maalatu no? Argitee addatti. Amma jaartiin xiqqimii addaa jaarsarraa argattu jira. Nyaata. Jalani barsun doktor. Yoo ati akkas goote karaa sanii milkooyte anis karaa sanii ni milkaa. Dursa anaaf reediitu laal
si duuba deebi'ee yoo taarikii kee qoratee as deebinee furmaata sii buufna habiibi. Obboleessa wata amma girgirii dhiisii diraama dhibbaa ergileemi. Mallaqni Jarmanii maqaan isaa sila doktor. Yuuro. Yaa? Maal jaa kiyya? Ay mallaqni Jarmanii maqaan isaa diraama inni Jarman moo Kuwait jira. Yuuroodha. Dogongora doktora diraamni. Paawundii bicha caalaa birrii biyyanaa paawundii. Yeroo baay'ee shamarrantu diraama kana na ergatanii afaan diraamaatti na feega warri Dubaay fi warri Argitee kam aadaa muuzinnaan akkana boqoo baasee taa'a namichi. Shamarran Dubaaytu diraama na ergatanii afaan diraamaatti na feega. Inshaallah rabbi khayrii haa godhu. Tijaalanna jeneraalii kenna jabaadhu. Rabbi ada murada keessa haa guutu. Inshallah fi waliin jirra kaamaal yoo birillee erguu baatte sodaa yaani. Abshir si waliin jirra yoo jette taate laal. Akkasitti na ajjeefta laal amma akkasitti birrii miti konkolaataa balbala si dhaabuu hin danda'a. Si waliin jirra mangistii. Akkasitti deemi kunoo karaa qajeela baashaa. Karaa qajeela akkasii yoo deemte jeneraaliin akka sa'a faranjiitti elmatta yookiin micciiramaadhaa bar jeneraal yoo achitti ka'e. Baaroo hin dhiifte. Baaroo hin dhiifte. Maal baaroo haga haatirraa duute zamana qabaare. Maal dhiifte? Maal wama takka umrii kee guutuu wama takka dalaydaa hin jijjiiramtu maa. Lawxaalle. Manna. Bareeda bakka. Deemi kaa keessummaa mana namaa jirtaa. Agaruma sodaa jennee si galchine. Galatooma reetishaa bilbila keenyaa kaayati. Tole iyyee. Bilbila waliin tun qabdanii jedha. Inboxii walii barreessa. Abduu si dubbisuu hedanaaf fakkaate qofa. Inboxii walii barreessa doktor. Zabanni tole bilbila wal barbaachisa. Onlaayinaa walii bilbila. Anaaf jeneraal bar sa'a sadii afurfaa waliin mari'annaa duraan amma maayii kana nagane malee akka jaalalli qabde. Qabsoodha. Sittu chaarteera kenna dhiitte barcha. Doktor Tijjii nama gana. Chaarteera dhiitte doktor Asliyaati. Amma mee uummata Oromoo kana ijaarreetiin haa bilisoomsinu maal jetta jeneraal dhiisi waa'ee jaalalaa qabsootti haa seennu. Dhiisi jaalala hin dhaqqabdaa gaafa bilisoom. Bilisummaallee jaalalaan dhuftu. Kutate argiteera deebuun hedduu qophaa'eera. Obboleessa. Jawaaruu bar odoo harka tokkoon asiin qabsoo oofu harka tokkoon asiin jaalala oofu akka galee. Kanaafuu dirqama